Ashama akka fuunee jirra hordoftoota Raahel Tuubiiti arganne tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif baay'atu jecha har'ammoo Raahel nama haaraa isiniif fidee kaaffeetti argamti yeroo hunda mana keessatti iddoo bashannanaatti kana immoo xiqqoo irraa haala isaa jijjiirreetti har'a kaaffeetti argamna. Kaaffeetti sababni argamaa jirruuf har'a namoonni baay'een deeggarsa Oromootaa oolanii akkana waan dhufaniif asumaan karaa arganne yookiin immoo iddoo duwwaa arganne asumatti nama qabanne isiniin jechuudhaaf kanaaf bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif baay'atu kana taasisuudhaan kan maqaa isaanii of beeksisuudhaan karaa gaafilee kiyyaa ni beektu gaafilee kiyya mammaaksi sun har'a mammaaksi naannolee Oromiyaan naannolee 11 qabdu san keessatti deebii 11 qabaachuu danda'a akka naannoo isaaniitti. Kanaaf gaafii kiyyatti oduun hin darbi isaan dura maqaa isaanii ofaa beeksisanii sanii boodan ta'anii karaa gaafii kiyyaatti isinii dhufaa jechuudha. Beekaa maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii yoo barbaadan hojii keessanirra ibsachuu dandeechuu karaa keessanitti dabarseera jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoonni hordoftoonni warreen arganne tuubii fi akkasumas Raahel Tuub akkam nagaa keessaniin fayyaa keenya. Egaa ani maqaan koo Badhaatuun jedhama. Akkasuma kanan jiraachuu barbaadu keessadha. Raahel har'a asitti nu affeerteetiin jirti Raahel Tuubii waliin jirra. Har'a guyyaa har'a kana ayyaana waliin jira ayyaana Oromoon walitti dhufaniitiin yaada wal dabarfachaa turanii sanirroollee amma gara kanatti dhufnee gaafii Raaheliin walumaan eegnaa anillee maqaan koo Badhaatuun jedhama. Akkasumas chaanaalii kiyya Badhaatuu Tuub jedhama. Raahel kanaaf Badhaatuun akkanatti maqaa ishii isinii ibsitee jirti. Amma immoo karaa keessumaa isa dhiiratiittan isinii dabarsaa innillee maqaa isaatii fi naannoo dhaloota isaa waan nu barbaade ibsatee karaa gaafii kiyyaatti deemnaa jechuudha. Jaatii maqaan kan koo Awwalaa Jamaan jedhama. Bakki dhaloota kan kootii Shaashamanidha. Ammaan kanaaf jireenya biyya jira waan ta'eef baay'ee qophii isaan keessatti jirra isaan eeggannaa jedhama. Baay'ee hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee tuubii akkasitti maqaa isaanii ibsanii jiru. Asiinis Badhaatuu Tuubii qabdi. Chaanaal ishee chaanaala haaraadha. Asumaan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu akka hin raafanne chaanaala ishee immoo liinkii isiniifan ol kaa'aa. Liinkiin ani isinii ol kaa'e san chaanaala kiyya jala seentanii tuqxanii laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu akka dandeessanii. Kanaaf gara gaafii kiyyaatitti hin deebi'a. Gaafiin kiyyas immoo amma akkuma isin beektanii Badhaatuu Tuubiirraan eegala. Badhaatuun gaafiin mammaaksaa ishii gaafadha. Gaafiin mammaaksaa san karaa jechaatitti jijjiirtee nu deebiste jechuudha. Naannoleen keenya baay'eedha. Oromiyaan naannolee baay'ee qabdi. Naannolee baay'ee san keessatti deebii garaagaraa qaba. Kanaaf deebii itti fakkaate deebisuu danda'u. Isinis immoo hordoftoonni daawwattoonni kiyya koomeentii jalatti yaada keessan deebisuu dandeessu akkuma kanaan dura deebisaa turtanitti. Kanaaf obsaan na eegaa hin jedhaa. Amma karaa gaafii kiyyaatitti hin deebi'aa jechuudha. Baay'ee Badhaatu ani amma karaa gaafii kiyyaatitti si deebi'aa. Gaafiin kiyya ofii rafan nama siqanii jedha. Egaa daawwattoota keenya yookaadha ofii rafan namaa siqanii jedha. Mammaaksa Oromootaa kan fakkaatuufi ofii rafan namaa siqanii kan jedhu jechootatti hiikuudhaaf mitiiree dubbii jechootatti hiikuu yoo ta'u ofii rafan namaa siqanii jechuun yoo fudhannu ta'e nama ofii ofiitiif gammadeetu kan namaatiif gammada. Fakkeenyaaf nama kan ofii qabutu namaaf laata jechuudha. Akka kootti deebiin isaa namni tokko waa qabaate siif laata waan ta'eef ofii rafan namaa siqanii yoo jedhani nama bakka qabutu namaaf illee bakka kenna. Deebisichi akkasumatti fakkaata. Daawwattoota Raahel Tuubiitiif arganne tuubii
badhaatuun kun akkanatti isin deebisteerti yoo ofii qabaatan namaaf illee kennuu jechuudha. Namni uumaa hin qabne namni tokko zeeroo yeroo jiru waa namaa gochuu hin danda'u. Garuu namni takka qabu dhimmaata namaa kennuu danda'u yookiin walakkaa namaa kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf badhaatuun baay'ee galatoomaa agartaniirtu ani mammaaksana ishii gaafadhe ishii jechaan naa deebisteerti. Kanaaf amma kara awwalitti kan deebi'a awwalillee gaafidhuma badhaatu gaafadhe fakkaata gaafilee mammaaksati. Kanaaf kara isaanitti hin deebi'a. Mee kan hundumtuu deebii keenya koomeetii irratti deebisuu dandeenya. Isa qofa osoo hin ta'in isinillee ayyaantuu qofas illee oduu hin ta'in isin deebii gahaa kana caalu deebisuu akka dandeechan abdiin qaba. Kanaaf karaa walitti deemaa awwalli haa dhageeffatu jechaan jira. Awwal kaanu kara yaamna. Kanaaf abbaan ofiin darbuu dhagaan ofiin darbuu jedha Oromoon. Abbaan ofiin arguu dhagaan ofiin darbuu. Abbaan ofiin arguu dhagaan ofiin darbuu jedha Oromoon. Gaafiin keessan abbaa ofiin arguu dhagaan ofiin darbuu jedha. Gaafiin keessanii deebii isaatiif immoo biyyi kun ofiin miidhu jechuudha. Ofiin miidhu. Deebii immoo waan tokko gaafii abbaan ofiin arguu dhagaan ofiin darbu jedhu kun abbaanis wanti tokko ofii hin danda'u. Isaanis waan isaan socho'u darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya abbaan ofiin miidhu jedhee abbaan ofiin miidhu jedhee abbaan ofiin miidhu oduu hin ta'in abbaan ofiin arguu. Dogoggora isaa san gisee baay'ee waan gaarii jedhee hojjechaa dalagaa yookiin raawwachaa deema waan ta'eef abbaan ofiin arguudha. Garuu inni abbaa of jaalatu jedhee kanaaf daawwattoota kiyya deebii keessan yaada qubsaa ta'e koomentii jalatti deebisuu dandeessu. Kanaaf hirmaattonni kiyya koomentii isaanii jala seenanii deebii isaa yaalaalanii kanaaf obsaan eegaa ammas gaafii biraatiin itti fufaa gaafii kiyya sitti fufaa. Kanaaf gaafii isaan gaafadhu gaafii mammaaksatii gidduudhaan immoo gaafii siyaasaatti galaa. Gaafii siyaasaattis gaafii akkamii akka ta'e walumaan laallaa. Gaafii kana isaan lamaanuu fuun deebisaa isaan lamaanullee yaada irratti kennu jechuudha. Amma awwaliif badhaatuun gaafii tokkoon isinii kennaa gaafii san irratti yaada keessan kennu jechuudha. Amma gisee kara siyaasa biyya keenyatti gallu jechuudha. Maal nuun jedhu warreen saba biraa Oromoo zaranyaadha yookiin Oromoo of jaalataadhaan nu jedha. Mee kanarratti warreen Oromootati maal yaada akkamii kennuufii dandeessu warreen sirriitti keessa seenanii Oromoo zaranyaa akkan zaranyaadha jedhan kanaaf mee akkamitti ilaalcha akkamii qabdu kanarratti? Ani ilaalchi kanarratti qabu zaranyaadha Oromoodhaan jedhu wanti tokko jechuu nan barbaada. Oromoon hin nyaachisaa, hin obaasaa, hin guddisaa. Wanta baay'ee namaaf ta'a. Oromoon gara balleessa. Namoota baay'ee dhaluma addunyaa kanarratti namni jiraatu baay'ee beeka Oromoon akka gara balleessi ta'a. Waan jedhani beektaa Oromoon waan sodaatan tokko jechuudha. Namni waan sodaatu tokko hin komata beeka. Yeroo baay'ee waan sodaatan komata. Jibbaaf namni sin komatu tasuu. Jaalalateef namni sin komatu. Oromoo hin jaallatu hin sodaatu kanaaf komata. Harki kaan jaalala keenya nu komata. Harki kaan ammoo jibba keenya komatu sodaa keenya. Oromoon zaranyaadha. Nu zaranyaa miti jedhani kanarratti dhalli Oromoo zaranyaa miti. Daawwattoota keenya badhaatuun akkanatti nu deebisaa jirti. Oromoon zaranyaa miti jechaa jirti. Amma immoo awwalimee akkam akka ta'e warreen zaranyaadha nu jiraataniif ergaa kana dabarsuu barbaanne anillee dhumarratti waan isin ibsuun qabaa. Amma kara awwalitti isin deebisaa awwal maal akka jedhu dhageeffadha. Oromoon zaranyaadha. Oromoon zaranyaa miti bakka kamittuu taanaan
oromummaa fi dhaabbatee mormadha. Oromummaa fi kan immoo biyya ormaatti jabeessa biyya guutuu jabeessa. Kanaaf jecha wantoonni hedduu waan biyya keessa jiru wantoota siyaasa hedduu waan nama keessa jiru kanaaf jecha biyya namaatti jabeeffatee biyya ofiitti galee ittiin boonfata. Oromoon kanaaf zaranyoo. Hayyeka daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii kunoo isaan yaada isaanitti fakkaatee kennaa jiru. Anillee yaada natti fakkaate yaada yeroo baay'ee sammuu kiyya nyaatee waa'ee Oromooti irratti gisee yeroo hunda mataa na nyaatu tokko jira. Oromoon zaranyaadha. Oromoon zaranyaa miti. Oduu telefoona Oromoo tokko bantanii jechuudha. Sirbi Amaariffaa, kan Oromiffaa, kan Dabuubii hundumtuu jira. Kan Tigrinya garuu saboota biraa waliin deemtanii afaan isaanii san qofa malee afaan Oromoo hin dhageeffatanillee jechuudha. Nu garuu Oromoon afaan waliigalaa guutuu dhageeffata. Sirbootallee haa ta'u, oduuleellee haa ta'u, kana hundumaa dhageeffanna. Saba biraa fuunee, saba biraa heerumnee waliin jiraachaa jirra. Kanaaf garuu yeroo baay'ee Oromoon zaranyaadha. Warreen nuun jedhaniif nuyi telefoononni keenya fi muuziqaaleen yookiin sirboonni bananillee zaranyaa akka ta'e ragaa nu ta'u. Nu cidha tokko deemnee faaruun feete yoo baname yookiin sirbi feete yoo baname kaaneetuma shubbisnee maal jennee garuu saba biraa olaaltan bakkee hundattuu Awurooppaarras jiraadhaa, biyya Arabaatirras jiraadhaa, biyya keenyas Oromiyaarra jiraadhaa. Kuni gaafii Raahel waan dhugaa irra dhaabbattee himaa jirtu kunillee jechoota namni jedhurraa kaasatti nani Oromoon Amaariffi isaa banamu ka'ee shubbisa. Tigriffi isaa banamu ka'ee shubbisna. Guraagiffi isaa banamu ka'ee shubbisna. Walaayitanyaan isaa banamu ka'ee shubbisna. Garuu warreen kaanii banaatii ilaalame nama muraasa ka'ee shubbisa. Maalinni isaan kanuma isaanii qofa shubbisu. Kuni maal agarsiisa jechuudha. Isaan irratti zaranyinati agarsiisa malee nurratti mutu. Oromoon of jaalataadha. Eenyumtuu of jaalata. Garuu yoo of jaalatu nama miidhatii moti. Oromoon kan nama jaalachaa jiru. Kanaaf egaa hordoftoonni Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii gaafii Raahel kana fakkaata waan ta'eef yoo dogoggora keenya achirratti barreessu yoo karaa sirrii ta'e koomentii gaa Oromoon zaranyaadha moo zaranyaa miti kan jedhu kana koomentii sirriitti akka irratti naa kennitan nan barbaada. Kanaaf Oromoon yoomiyyuu zaranyaa moti. Oromoon namas miidhuu hin deemu. Oromoon ammas kan iyyaa jiruuf ammas kan namaan bahee hiriira bahuuf mirga namummaa isaa yookiin firiidamii argachuu barbaada. Itti bulmaanni yeroo ammaa Oromoodha. Firiidamii Oromoo dhibbaan dhibbatti firiidamii Oromoodha hin kennine waan jedhuuf bakka hunda biyyoota hunda jiranirraa hiriira ba'anii yeroo baay'ee namaaf hacuucamanii yeroo baay'ee garboomnee hacuucamamnee waan jirru ammallee firiidamii hin arganne. Firiidamiin baay'ee nu hafa jedheeti Oromoon ammas hiriira ba'aa kan jiru malee Oromoon zaranyaadha. Oromoon saba biraa wajjin hin jiraatu yookiin immoo sabni biraan duraa buqqaatu jechaa jiru. Maalinni bilisummaan keenya yookiin firiidamiin nu barbaannu sun dhibbaan dhibbatti ija keenya irratti harka keenya irratti akka nu mul'atu jechuudhaaf Oromoon ammas hiriira ba'a malee Oromoo akka wayyaa jalaatiin Oromoo fakkaatee kan nu mul'utu jira malee Oromoon waan zaranyaa ta'ee nama miidhuu hin ta'in ammas firiidamii barbaadaa jira. Kanaaf warreen zaranyaa jedhaniif warri Amaariffaan Oromiffa dandeessan warra Amaara taatanii Oromiffa dandeessan sittituu warri saba biraatis Oromiffa dandeessanii jirtu. Kana koomentii irratti warri Oromootillee barreessafiidha. Warri Amaaraatillee arsala seentanii yookiin afaan biraa dandeessan koomentii barreessuu dandeechuu kuni chaanaalii biyya afaan hundumaa dabarsaa yeroodhaaf waan yeroo qabneef malee Sumaaliffas Affaarinyas hundumaa dabarsuu barbaada danda'a. Raahel Tuubiin ani sabaaf salphoomotati garuu Oromoon zaranyaadha jettanii yeroo baay'ee kan nu hacuucan kana akka dhiistan jechaa jirra. Kanaaf egaa hordoftoonni Raahel Tuubiitiif Argannee Tuubii Raahel gaafishii kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga deebinee walitti dhufnutti fayyaanaa ta'a. Warreen nafaan hirmaattanis baay'ee galatoomaa. Ergaa yoo qabaattan warra daawwattoota Raahel Tuubiitiif Argannee Tuubiitiif ergaa isa dhumaa dabarsaa fi isinii jedha kara jechaniitan dabarsa. Galatoomni Raahel keenya ergaa dhufeetillee baay'ee gaariidha. Nuti ergaan dabarsuu barbaannu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaa akkuma Raahel jette kana jecha
zaranya jedhamu kana nun qabnu nama nutti kenne isa namni nutti kenne moo fudhate si beeku waan nama isa kana ammoo deebii isinuu komentii jalatti zaranya jedha jarri oromoodhaani kana nu zaranyaadha moo zaranyaa miti kan jedhu warri afaan oromiffaa beektan afaan oromiffaatiin akka nuuf barreessitan warri afaan amaariffaa dandeechan illee akka afaan amaariffaatiin dabarsitan barbaanne yeroo biraagaa afaan amaariffaatiin jecha amma janni kana yoo warri gaafii qabaate yoo jiraatan deebisuufii dandeenya ammaa fi gaafii hin qabnu asumarra jirra Raahel Tuubii fi argamneetu share subscribe like dagatinaan isin jala asuma hordoftoonni kiyya baay'ee galatoomaadhaan isiniin jedha bakka jirtan hundumattuu nageenyuuf jaalalli isiniif haa baay'atu viidiyoo biraatiin hanga isinitti deebi'utti nagaan tura like share subscribe gochuu hin jire warra haaraa taatanii anaa dhufuu balballi koo banaadha isiniin jechaan jira fayyaa ta'a.